No, Tasifeetu ati hin feetu akkamitti argita? Isin ta biraa barbaaddan googilii keessa nuti ammoo kan jirru jechuudha iimeelii keessa jirra. Googilii keessa hin jiru no. Isin yuutuubiidhaaf tiktookii irra barbaaddan nuti kan jirru bakka birooti. Ati faatee waan dubbattu kana hunda paarsantii olaanaa ofirra dhaabbattee dubbataa argaa jechuun namni hundi wal fakkaataa kan taane beekaati. Wal fakkaataadha miti abdiyaanuu wal fakkaataadha hin jenne. Gin ammoo jechuudha dubartii qulqulluu akkasiisan dubartii qulqulluu akkasiisan tan akkasitti si feetu san ati hin feetu. Ati hin feetu akkasitti si feetu san. Dubartii jireenya kan keessatti dabalamtee jireenya keenya akkana sirreeffanna akkana goona waan akkana dalaganna akkana godhanna siin jettu hin feetu. Tan ati feetu taa akkam beektaa? Bal'aatu beenamee hadda gabbaanee alarraa kapchiinoo dhumna. Osoo naskafee mana keessa jiru. Beenamee ala hadda gabbaaneetiin magdoonaatti nyaanna. Hara hodha mana keessa waa dalagu na jibbisiisee raadhumee waa xalabi. Uffata wayii uffata bareedaa sun dhufe sila shi'eenni irra mee laali. Taata harkaa qabdu sana. Qulqullittiin ammoo tasifaan tan karaatataa jirtu san ganna nama galgala si barbaadaa jirtu jechuudha. Akka yeroo oobarii xalaban oobariin akkana si soqqisan akkasii jechuudha. Eegalee. Ramadan sejarah jalan rakkoo qaban akkanii wallahi dhugaa jettu sin jetta akka no bakka san sirraa fudha san dhugama sun dhugama tammatti itti dhugama sirriitti. Tasifeetu ati hin feetu waan ta'eef waan akkasii san qammasuun ni ulfaata baay'ee ulfaata. Ganama lafaa kaatee marqa nyaachuun ni ulfaata yoo ganama lafaa kaatee shiroo misiraa nyaatteeti. Taatee haasoftu sana eessattuu agarree hin beeknu garuu. Siin jedhee bariin argitu ta onnee kan keessa jirtuuf ta qaamaaf qalbii kan keessa jirtu ta biraati waan ta'eef ta shiroo misiraatiin garaasi gubdu malee ta lafaa kaatee marqitee si nyaachiftu waliin beektan. Eshi kanarratti amma gara saa tokko koyyaa jala taa'ee si dhaggeeffadhe. Gaafii kana bichaa si gaafadha sanirratti deebii gaa barbaada. Ta'uu baannaa warra gannee asumarratti xixinnaa jechuudha. Ana amma miira keessa galee na dhagaye. Dubartiin ani sitti maali? Dubartiin nama dhiira isii jaalatu, dhiira isii kunuunsu, dhiira isii mataa qaqqabatu inuma hin jaalattu. Kamin karaa gatu san? Ka deeme jedhee ofirraa dhiibu san? Si galaami? Ka jireenya kiyya guutuu siif jiraadha jedhuun san dhiistee ka isii raggatu seensa. Achiin booda ka isii raggatu san gaafa isiin bira dheedee achi madooyitee sunillee achi xallasee hin jaalatuun kaasu. Achi xallase dhuftanii kun asirratti akkaatama boottu kana nurratti boottan. Akkana ta'ee akkana sanii wal nuqutteessitanii. San jedhee barnaan saafu jecha sani jedhee bar. Nuti dubartii wanni nu miidhaaru akka fooqii jaaffaa miti kudha jaaffaa gubbaa darbinu nu godhaa jiru. Buufata xiyyaaraa dhannee Ameerikaa deemu yookaan Dubaay deemuudhaaf makiinaa eeggataa jirra. Kana jechuun onnee dhiira nun feene keessa seenuudhaaf dhaabbachuutti jirra. Amma dhiira sanii maaliif wal nuqutteessitanii nama jaalladhe tokko arsaa meeqa kaffalee dhabe nama na hin jaalanne dhayitee achitti kuufte atichi caccabdee bullooytee isin deddeebitu anna keessaa baate fakkeenya si kennaa jira nagaa keessaa baate amma sanii wal nuqutteessitaanii akkami sanii wal nuqutteessitaan. Anamma ofirraa fakkeenya kaasee haasa'ee ture bari naasaa yoo jala kana turte anamma nama akka hudduun tiyya luqqaatu jaaladhetu jira. Wallahi nama jechuudha yoo silkii isaa waliin haasa'e kushina seenaa nyaata godhachuun feene sigalee yoo silkii isa dubbise waan biraa hin barbaanne sigalee bakkuma ciisuu kana taa'ee tiktook mamma haadha faateetti suusii jedhan kun annatti suusiidha miti. Achumarra ciiseetumaan sila bakka isa gurra jala kaadheetumaan shoko kima isaa bichaa dhaga natti illee haasa'ullee baatu dantaa fiyyaa miti shoko kima isaa bichaa alla rahamaa qalbiin nagaa isaa haa taatu maatii firoottan isaati rabbiin jajjabinna of tafi jajjabinna haa kennu anaallee sabrii haa kennu kutee amma inni addaan kunne gin ammoo jiraachuutti jira irraa hafee eegalee akkasii bara. Inni balleesseetiin irraa hafte moo osoo inni balleessin irraa hafte ofii balleessitee irraa hafte moo isatti balleesse? Ani ilaali naasaa kiyya dhiira tana jechuun ana jechuun waan takka takka osuma beeku dogongora osuma beeku jechuudha irra caala paarsantii caala osuma beeku shakkii mataa kiyya keessa jiru dogongora dogongoruu maali nan jaaladha yeroo nan kennaafi hamma jiru sanitti nan kunuunsaa waliin nan deema gin jechuudha qormaatan isa qormaatu wallaahi ofirraan beeku inni dhiirri qormaatan anisii qormaatu ofirraan beektu. Qormaatan hedduun qormaatan
Jecha torbee bara. Koy ada fa'i nama jaalatanii qormaata dhiyeessuun gaariidha. Of course. Yoo qormaata dhiyeessine maal argitare wuxxeetii kan kee maal argitaate? Wuxxeetii isii maal argita? Ofuma hiriyaa ta'etti ergitee yoo inni dogongore ta'an irree. La. Anka beera dhiira erganii kaanii hiriyyaan kiyya naajana jentu sun no. Stalla anamma san yoo narra jaalatee iyyuu thank you jedhan jechuudha. Qormaata jechuun akkami daree? La. Anama qormaata osoo hin taane fakkeenyaaf hadda waa wayii irra waliin haasofna. Sigalee aniifati dhumne walitti dhumne aniif gurree wal jaalanne karoorri kiyyaaf karoorri kan kee karoora akkamiitii si gaafadha. Adaariidhaaf moo tidaariidhaaf isin jedha. Tidaariidhaaf naan jettaa mitiire hamma yoomiititti isin jedha. Haga guyyaa haga naatiin naan jetta haga guyyaa haga sisan si eeggadha. Achi keessa horee guyyaa bichaa laakkaa osoo hin taane si qoradha sillee nama akkamii akka taate haasayaan si madaala jechaan si madaala wanta akka si jala qabee ka'ee homan goone kana si jala akkana goonadhee si jala qabee ka'ee si ilaala. Waan san keessa na deeggartamoo nan deeggartu si ilaala si galee. Annama bar odoo sargiin hin jirre jaalallee kiyya bar odoo sargiin hin jirre hadda sargii eebaluu tokko deemaa jira akka ajaa'ibaa kanatti caffaraa ollee galla jedhee ni madaala. Deemii caffari rakkoo hin qabu taphadhu gizee keeti gizee naan jedhe bakka ofii hin jirretti deemi rakkoon qabu kanaan jedhu sun kaakkan. Okay rakkoo qaba amma inni deemi sin jedhi. Bakka ofii hin jirre akkamitti deemi naan jedhe. Lakki bakka ofii hin jirre miti. Namni kun fakkeenya waliin jiraattanii isa qorataa nama inni beekuu miti kaabar. Nama inni beekuu miti. Ilaali waan tokko jira waan bakka kanatti waan tokko jira. Namni dogoggora ila dogoggorte bakka kanatti. Ilaali inni fakkeenya sammuun kee dhibbatiin saayibboon ta'e waliin deemiti achitti yeroo keeti bashannanii deebii isin jedhe mirga sii kennuun moo mana kafa ati wal barteen isa qorataa jirta nikaa sirraan qabu. Na dhagaye nikaa sirraan qabu siloo gullee mirga hin qabu laal na dhagaye yoo si jedhu dhugaa jaallatte bakka akkanaa deemaa ta'ee deemi yoo aan deebi dhumate siloo guu mirga hin qabu laal haa eeshi sammuu kee firiisii haa godhuuf sammuun kee akka bashannantu yoo barbaade dhaqiitii deebii isin jedha achitti dhaqii ergii sammuu kee bashannanii deebii jechuun sun maal akka ta'e si mul'ate si. Hayyee dayyuusa filadhe anka akkasii suni dayyuusa jechuutti filadhe maal jennaani nama kana hin beeku. Eenyu naan jedhe laa namatti beektu miti jedhaan ofiin jaalatee jira. Siigalee an deemee achitti caffaraa oolee akka barbaade uttaalaa oolee gizee achii galgala galee lubbuutii yanaan jedhu yemin lubbuu noo habiibii. Yemin lubbuu noo. Yoo haafillee sin jedhe rakkoodha bar maanan amantu ani kana isa madaaluudhaaf hin jedhaani bar. Anuu isa madaaluuf itti dhiyeessa laa. Anuu isa madaaluuf itti dhiyeessa. Sigalee isa madaaluudhaaf. Isa qorachuudhaaf. Sigalee itti dhiyeessa. Nama gaafa jalqaba walitti dabalamnu sargii godhannaa akkana godhannaa jedheeni okee rakkoo hin qabu. Ara waa hundaa ni goona wallaahi wama qalbiin tantee jaalattu inshaallaadha. Ji'a takka booda ammoo odoo sargii godhannee ni feetaa jedhee gaafadha. Mee rabbii waliin dabalee sargii godhan ara bu'aan zaamaa akkasiisan hin fedhuu jedha. Maaltu waan gaafa duraa sanirraa isa jijjiira? Jecha gaafa duraa naan jedhu sanirraa maaltu isa jijjiira? Ata ooltee bultuun tiruun lafee godhattiidha moo maalinni? Wannummaan gaafa duraa rakkoon qabu naan jedhee ka'ee amma jijjiiramuuf maali? Walumaa galatti ilaalaal waan aan jette aan jedhin kaan nama waa jechuun jaaladhu. No rakkoon qabu naasisa harkaa lubbuu nu jettanii waan takka jira. Shiboo wanni tokko agartee ilaalaale shiboo elektirikaa tokko ka wannoo shiboo teeleen wannoo booksii ispaaltii gamatti dhaaban tokko booksii bal'aa sana agartee guddaa san ka teelee. Agartee? Shiboo wannoo san keessa booksii san wayita banan wannoo san banan achi keessa maaltu jira? Shiboo maal jira? Shiboo kaakkamtu jira shiboon sun. Shiboon sun waan isaa siigala akkasii ilaaltee waan sun siigala wanni sun. Maaltu jira? Shiboo walxaxaan tokko hin jiru waan biyyee fakkaatu akka bakka namni nama akkamitti harka kana godha tokko mulla sitti mul'anne. Bakka sammuun dubartii akkasii nu isin jalaa bahuu hin dandeenyu saayikooloojiin keessan qabbaatu. Kudha lama duratti haati faatee jettu sanii bare shiboon ati bantu sun naasisa edda kudha lamaa san ka wal keessa babbaadu. No. Jalaa bahuu osoo hin dandeenye naasaa. Short keetu sun. No. Dhageeffadhu laala akkasii miti jechuun ati wanni ati yaaduu qabdoo jiraatte dubartiidhaa fi farda sangaa abbatu qabataa san. Bakka dubartii situ qoraafata. Abbaan qoraasa si biraan gahee miti. Abbaan bar qoraasa si biraan gahee.
qoraasuma lammaffaa akkamiisitu gajjabeessee qoraafata akka siiftaatutti farda akka siiftatutti leenjiftaami dubartiillee akka siiftaatutti leenjifta. Gaafati dalfasoo taateeti mankama buddeenni afaan banu taatee iginoor goote kennifte yaa dubartii san jireenyaaf hin feetu yaa ammoo dayyuusa jechuudha. Lamaanuma kana keessaa tokko. Sigalee lamaanuma kana keessaa tokko. Ammallee akkasii miti bara haadha ta'e ammallee yoo akkasillee taate yoo akkasillee godhan taate bakka hin jiraami mirga kiyya gadi qaba bakka hin jiraami akka garbaa tokko na godhaa akka laalan hin jira baramma warra ammaa kun jechuudha. Garbummaa miti bara kan beekta amma uume maaltu jira laali fakkeenyaaf tokko tokkotu jira kan gisee lafa ol ka'e dubartii tana bakka dha'uun laalla sun garbummaadha. Anama akkasii sun ka gaafa dha'ee hidhii tana na qurxee hidhii lammaffaan eeggadhuuf taa'e hidhiin takka na qurxamtee malee takka qabu sun lammaffaan eeggadhuuf albee fudhatee natti ka'ee gaafa inni xiyyiitiidhaan girgiddaa irratti na fayyisuun eeggadhu takka albee fudhatee nakkaanaani akka na qalu sammuu kiyyatti hima namni sun akka na qalu. Umura irratti akka aniif inni wal qallu jechuudha. Sadarkaa albee gaafa ga'e, sadarkaa shuguxii baafachuu gaafa ga'e, sigalee sadarkaa na hudhuu gara kokkeetti na deemuudha. Fakkeenyaaf jaartii asiin dura taajuu shurrubbeedha. Hudhee kana harka isaa kana as keessa galfatee hudhee qiiqi godhee addaan baasee walitti deebisan. Gaaf kan akkasuma ajjeesee jechuudha. Gara lubbuutitti gaafa na aggaame yaa gabrummaa guddoodha. Gin ammoo dubartii osoo inni mana taa'u isiin miizee namaa taatu. Alaa kulli haali walumaa galatti amma fakkeenyaaf ati safatanuudhaaf ka'ee deemaa jettee sargi kana. Urgeen hin jirre immoo inni immoo ka'ee deemisen jechuun suni dogongora guddaa jechuudha. Eegaa bakka ofii nama takka nama san bakka takka akka hin beekne waan takka irraa quba hin qabne rakkoon qabu deemi yoo naan jedhee waan ati irra ooltee hin beeku jechuudha. Ati waan fedhe dalagaa ooltee galgala galtaa jechuudha. Akkuma algulaa hin jiraan. Nama bahee malee inshallah yoo mana biiraa oole maal akkuma na qabu. Saa. Dirqama bakka takka bakka na kusan na gaafachuu qaba. Eessa eenyu fa'aa jira. Namni ati waliin deemartu hoo eenyu. Siigalee maal godhuu deemtaa yookaan waliin dhandha. Si geessee deebi'a. Bakka sanuu baruun waan takka bar si geessee deebi'a. Yoo jedhe rakkoo. Amma inni ilaala akka waan dantaa sirraa hin qabne tokkotti ilaalamaa jechuudha akkasii sunni. Ta'ee ka dantaa hin qabu narraa waan dantaa narraa hin qabneefi gara barbaade yoo hin deeme kan haajaa isaatii miti jechuudha. Waan barbaade yoo hin godhe. Isaan irraa si deeggara. Kaadhimummaa nu haadha ta'e kaadhimummaa yeroo ammaatii fi yeroo duraanii gaafa siin jedhu kan manguddoota osoo hin taane kanuma yeroo murtaa'e wahii dura jiruu fi nama jiru jidduu garaagarummaan jiru ni jira. Fakkeenyaaf intala takka kaadhimachuudhaaf yookaan intalti takka dhiira tokkotti heerumuudhaaf maalummaa walii beekuun wal qorachuun turanii jaalala waan jedhamu kana fakkeessallee turanii oolanii bulanii maalummaa walii beekanii eega mudannoo hedduu keessa dabranii booda wal kaadhimatan seenaa fi dudduubbee walii waan keessa waliin dabran aarsaa keessa dabarfatan san hunda beekanii eegas booda jaalala yeroo dheertuullee fa'aa waliin jiraachuu danda'an. Haa ta'u malee kan kaadhimummaa ammaa keessatti nama torbaan kana jaalatee torbaan itti aantu ammootu fuudhee manatti hin galatu jira. Inni waan isiin beekin ka isiin waan isaan beekin jechuudha. Inni bultiin akkasii sunniinoo faayidaan argata bultiin sun umrii dheeraa ni qabaata. Yeroo dheeraatiif yeroo gabaabaa gidduu mi akka danda'amu. Namni akka kiyyatti harbaana jalatee kamsaanii kaaf daddafii laakkosa warra keetii as kenninaan jedhu karaa lama laala. Yaa illi kii wayita tuttijiraa kan intala wayitii wal dhabe odoo isiin hin heerumin na fuudhu siigalee onna darbuu. Yaa ammoo ati yoo laaltu midhaan tokko ka ishigii jiru gubbaa kanaan ittiin seentaati. Ruuzii wayii ashagamee yoo sii dhufe fakkeenyaaf deemtee yoo mana bargaraa deemtee bargara ajajatee feestaalaa waliin ni nyaatta. Nama keessa hin beekne jechuun nama ishigii jiru jechuudha. Kitaaba cufaa jiru kitaaba hin dubbifamne. Intalli takka gaafa si jaallattu maatii kan kee jaallatti. Haadha tante, abbaa kee, gosa kee, hiriyyaa kee. Akka si kabajitu sanitti maatii kan kee, hiriyyaa kan kee waa hunda kan kee kabajitu. Waan ati qabdu san hunda fudhattee kabajiti. Siigalee si qoratti boruuf bilcheessite. Akkasuma dhiirri dubartii takka jaallatullee ni qorata. Isiin tun tataatuu jedhee qorata laalee akkuma gisee makiinaa tokko bari yeroo mana irraa baate wayii akkanuma gootee qulfii maddi galchitee kaateetiin ariita
dirqama motora ho'isuu qabdaa miti akkas motora bultii ho'isuu qaba qorachuu qaba isiin sun takkam akka taate ta waliin bultu ta waliin turtu zariin isii zarii akkam haati isii haadha akkam egalee akkasitti achi qorachuu qaba biyaansi ji'a takka ji'a lama ni gaya akkasi qorachuu qaba lubbaama kun ammoo wal bilcheessanii kaanii wal fuudhani wal laalanii kaanii wal fuudhani wal qammasanii kaanii wal fuudhani shari'a wal fuudhaneetumaan akkanumatti ta'anii haga rifeensattiin isii kun akka rifeensa nasaraa gursun duubatti achi kututti lubbumaan lubbumaan lubbu osoo jedhu gaaf kaan lubbuu fituuf darbiti lubbuu osoo jedhu lubbuuf darbiti muka gubbaa mee jaalalli waggaa sadi booda nikaa waggaa sadi booda kamaaliiti maaltu tanqate wannummaan inni odoo akkasii lubbuu naan jedhu waggaa sadi booda waliin nufidu maalinni eegalee maaltu jira amma beetta janajjanaan leen yoo dheerate jedhe keeriin qabu beetta badaa bushaa jidduma isaanii keessa yookaan waa seenanii maasalaama dubbiin dhumatti hin jirtu haga malee feete jaaladhu nama tokko. Yeroo gubuun immoo jechuun meebi ji'a muraasa sirraa fudhata nama tokkotti sittee barachuudhaaf Yep. garuu waggaa 3-4-5 kuni wallaa kisaara warri wal jaalatan illee gise maankararraa dabsa ittiin baay'isina. jiini lama ni gaya jiini sadi ni gaya bas isii halaala godhachuuf isiin isa halaala ta'uuf inni isii halaala ta'uuf meebi biyya garaagaraa yoo jiraatan haala jiruu boqonnaa irraa wantoota tokko tokko irraa isaa mijachuu dhabuu irraa taa'imii hojii ta'uu irraa walirraa turuu danda'an. Alabalazzaan nikaadhaaf qoyme abbaa kiyyatu jaartii biraa lammeeffataa jira. Qoyme obboleessa bira qotuyyuu maalii akkas ta'eeti intala butee gale. Qoyme akkana taane qoyme akkas taane bannaashmee qoyme waa'ee nikaa yoo dubbadde kun sukkaarri miilaa ka'e sammuu kanaan bahee gubate hidda kana baase. Waa'ee bultii itti dineensaa ta'ulee hidda baase. Waa'ee bultii Meebiin jiraa mi'a namni tokko beektaa amma haala jireenyaa karoora adda addaa waa wali qabatu jira. Biyya ormaa kana beektaa yoo jiraatan illee jireenyi sun akka ati si yaadisa siin taatu. Namni kun waa guduunfachuu qaba beektaa waan san seenuuf jechuudha. amma wanni baddaan jiru maali beektaa ume dhugaa himu. Bakka feetu haateettu feetu haadeemtu. Ani waan akkana kanarra jira. Waan kana inshallah akka yeroo kanaatti ni xumura. Yeroo kana yoo xumura yeroo kanarraa halaala siif godhuudha deema. Argitee jaartii halaala siif godhuu deemaani. Nikaa siif godha. Hagatti asitti waa meeqaa wal kunuunsutu jira. Siigalee abaaboo walii erguun jira, kennaa garaagaraa walii erguun jira, jaalala dhugaa walii haasa'uun jira, taa'imii walii kennuun jira, sinti nagara alla. Waa hedduutu jira. Siigalaa miti. Waggaa takka booda na eegi jedhee ka'ee miisajjii isiitu iyyuu guyyaa jaha booda deebisa. Rigoonaatii waggaa jaha booda eegdee. Rakkisa wallaa. Dhugaa itti himee faraasa galfee asitti na eeggadhu rakkoon qabuuti. Achi asitti garuu xumuruudhaaf mokkoruu yaaduu qaba. Siigalee malee kalaas isii ji'a jaha jedhee jira jiini jaha sun isa immoo waggaa jaha itti fakkaatti. Waggaa jaha akka jiini sun bira jiini jaha bira gahu hin beekne. Gaafa jiini jaha bira ga'ee isii waa'ee san itti dubbatte kun hiddi isaa kallacha baase. Gama jettee umriin nama ammaa akkasuma taate jedhi. Waan nuti nambisne akka homo dubbannu wallaalee waan nuti nambisne. Gufuu qabatu dadhabne wallaahi nu qabata. No garuu iyyuu gorsi kee kun maashaallah wallaa gorsa baree torbaa keessa guyyaa lama lama gorsi shamarran jala jirtu gorsa kana fudhattee irratti hin oolin dhugamatti waan Shamarran jedhe inshaallah of keessaa baas. maal godhatee bakka sabbaree dibaa harka kennatee ni sabbaree bakka hima dhiisee maal godhate Amshir miira keessa seenii ni dhiisi. maal silumaan nutti hambifte moo Namni daale ume kana jechuun namni bultii isaanii aarsaa qaban jiran. Siigalee. Akkas. Anamma gaafa dubartoota illee haasa'u. Ani mataan kiyya waa hedduu dogongora dalaga. Qulqulluu jechuudhaan takkaan qulqulluudha illee hin beekuun. Waa hedduun dogongora. Waa hedduun balleessa. Waa hedduu jechuudha siigalee kan uffataan uffannee jiraadhu waa hedduutu jiraachuu danda'a. Gin ammoo dogongora baranaa barattaa nuti deebiin beekuun. Dogongorri kiyya jiini lama nagayaadha. Yoo ta'e yoo hin taane waan kan keessaa bahuudha.
Siigalee yoo fireentummaa yaada fireentummaa yoo jaalala onlaayinii irraa garagaraa haasoo jiini lama jiini sadi nagaya. Achi booda waan san akka saree hudduu eegee kutaniiti ittiin deebi'u. Nan baqadha jechuudha. Bakka hin taane ofitti hima sirriitti gadi qabee osoo namni natti himin ofii kiyyaa ofitti hima. Hin taane jedhee gaafa nama tokko walitti dabalamullee gorsaan namaatiin inni makiinaa oofa inni kakkasiiti inni piroofeesara inni injiinera naan jedhaniitiin ittiin dabalamu. Ofii kiyyaa ofitti himeetti dabalamu. Gaafa biraa deemullee nama gaafadhee abboo akkanaati namni gaafa namni nama tokko natti busheesse inumaa naa ta'e namni sonaan itti cimaa iyyuu. Abdiin badaadha gaafa namni naan jedhe itti cimaa. Gina immoo of eeggannootu jiraachi keessa maaliif jennaani dhibbi namaan jechuun amala abbaan qabu tokko namaan jechuun gadoo nama qabu. Jechi nama 5 6 7 irraa natti as dhufee jennaani bakka injiraa miti of eeggannoodhaan socho'a of eeggannoodhaan jechuudha. Sirriitti of eeggannoodhaan deema. Itti gadin dhiisu maal hin jedhu of eeggannoodhaan socho'a. Gaafa kufellee akka miidhamnetti jechuudha. Gaafa inni kutellee akka miidhamnetti. Onnee xiyya tana keessa yaasitu waa jiraachuu waan jedhu as keessa kaa'ee deemate kenna. Yaa namichi kunni kutaa yaa namichi kunni jiraata jedhee ittiin deemate kenna. Gaafa inni kute ammoo alhamdulillah oluma deebi'eetu maani. Yoo surreen isaati mana isa kiyya keessa hafta irratti gadi baasee balbala foon qulqulleessee yoo ammoo ka onlaayinaa waliin haasofnu taate dileeti godhee maqaa isaatii fi suuraa isaa bakka wada iraasoo kamallishee nooraallo. Bas kanuma malee maal godha ishii isaa nan fedhu ani yoo of ajjeesimee maal argadha isaa nan fedhu. Ani yoo mana kana keessa taa'eetiin akkanatti mataan jaalle isaatiin akkanatti suuraa qabadhee akka waan inni du'ee kanatti onnee of tume maal godhamee natti. Warri saanduqa reeffaa gubbaa dhaabateetiin nama ajjeefatee akkana of tumuu waan finne nama osoo jiru osoo na argu na biraa rafe nama osoo argu rafe kaasuun ni ulfaata bara. Yaada faatee fuudhuun miidhaa inni qabu ni jira. Fakkeenyaaf amma dargaggeeyyiin tokko isin warri fuutanuyyuu isin iyyuu hin taane inuu gubattanii inuu azaaba keessa jirtanii osoo isinii azaaba keessa jirtan laallee arginu isinit dabalamna akka numa jiraachuu nu wayya yeruma akkanaa tana jiraachuu nu wayya jinjanamaanii fi maalii kanaan jiraachuu nu wayya gaafa nu tarte fuuna ardha fuudhuun hin barbaachisu jedhanii warra waan akkasii irraa qoma dhayatanii amma fakkeenya saahibban kiyya hedduu qaba. Yana na fuudha umriin tun bakka tanan teettu gaafa guddattee waggaa 40 way 30 way taateetiin kooraa daa'imaa qabattee deemtu irraan toltu osoo achi deemtu fa'aa haara galfachuu dadhabdee hafuurri addaan si cita yeroo humna qabdu kanatti ijoolleellee yoo tabsiiftellee harkattillee qabattellee akkasii wayyaa yoo an jedhuun abbaa dhiis waan akkasii dhiis waan akkasii atuu isinuu Na wallah gubattanii waan jiru dhugaa jiru kuni ba. that's one is reality waanuma jiru Ya isinuu anu yo kasi gubattanii jirame anayu nasi awi na dama. inshallah simaaf jedhaara yookaa jedhame Fuudhuudhaan moo hiikuudhaaf yaadi moo warra mana keessa qabu gubate san keessaa yaadi. Aworo sodate tausan. akkas kuula laale Yaa maaltu jira beektaa san abdii laal tokkoffaa ati gabbaatee waa'ee bultii kan keetii nama mari'achuu iyyuu hin qabdu. Waa'ee bultii kan keetii irraa eegalee guyyaa sargii yoo himatte irra salphata. Fuudhuu deemaa jira maan na gorsitanii irra sargiin kiyya guyyaa kana ji'a haganaffaa keessaa gammachuu tiyanarraa qoodamaa yoo jette irra wayya malee amma tokko ka gisee gabbaheetiin bakka shishaatti harkisan taa'e bishaan gadi tubboo shishaa san keessa jiru dhiiga jaartii isaa. Abboo namitti na gubdee manarra mataa na nyaatte. Hayi namitti wayii fuudhe seeta. Keessattuu dhalaa kutaa kanaa fuudhuu jechuun azaabaa bara. Namitti nan fuudhe namitti rabbi jallise rabbi na qabe jedha. Namitti rabbi jallise rabbi na qabe. Kabiraa ammoo hiriyichi isaa sun si'ii ibiddaan fiigaartu kana wayii si jala dhaabatee ibidda kana sirraa qooda malee si jalaa fiigaa jechuudha. Isinuu gubattanii siin jedha si deebise. Atuu gubatte ofumaa baaftee icciti kan kee of himtee kaatee gisee namni atuu gubatte siin jedhu akkati na gubde namni hundinarraa bare gubaa kiyya namni hundinarraa maali si arga maayikiraaskooppii kamiin mana kan kee keessa si arge waa'ee algaa kan keetii qulfii kitaaba kan keetii bantee nama kennitee kaatee gubadhee mana keessaa ofumaa ofi himtee gaafa namni sitti hime ammoo dhugaadha jettee harka dhahuu hin qabdu.
Waa'ee gubaa mana hankeetii situ qulfii kan kee bal qulfii kilaasii keetii namatti kenne waan ta'eef jechuudha. Ufitti himuu qabda sammuu kan keetitti jechuudha. Fuudhuun dogongora ka jedhu suni warruma jechuudha. Ufitti konfidensii hin qabne. Ufitti konfidensii gaafa hin qabaatiin dubartii ni horadha gaafa hin jedhee ufitti hin himini yaa fuudhuu ni sodaata. Egalee ni horadha bakka. Ani intala akkanaa tana fuudhee akkana godhee ni jiraachisa. Yoo hin taane fi haa deemtu. Yoo kaane ammoo ni jiraachisan waan dhiira irraa barbaachisu hunda hin godha. Dalagachuu ni danda'a. Egalee isii tana kunuunsuu ni danda'a. Waan dubartii irraa barbaachisu godhuu ni danda'a. Isiidhaaf hojii banee ilmoo kiyyaa fi waa godhee kana godhee jiraachuu ni danda'a jedhee akkuma jechuudha gizee nyaatee ka'ee shiishaa harkisuudhaaf yookaan ammoo guyyaa kamisaa torbaan keessaa guyyaa kamisaa ni qama'a jedhee karoora baafatu san ni bulfadha jedhee karoora baafachuu qaba. Siigalee qama'uudhaafuu karoora baasaa miti. Ji'a 8ffaa keessa sargee ebeluuti jira suufa akka muffadha jedhee bifa suufaa laaluudhaafuu karoora baasaa miti. Bultii isaa keessa karoora baasuu qabaa jechuudha. Yoo karoora hin baasin makiinaan karaa isaatiin ala deema karaa isaatiin ala hin deemu bultiin illee karooraan ala hin deemtu. Kanuma wanni jiru. Amma baram wanna shabaaba akka kiyyaa kana faa sodaachisee jiru amma baay'inaan jaalala dhugaa sun zabana kana beekta jaalalummaan jedhamu kun bakka haqiiqaa sun badeera hin jiru beekta jaalala sobaa feekii tokko baay'ate beekta. Amannee ittiin kaloofnu shamarrillee amma in shakkeetti dhiirrillee shakka. Wal shakkamuu ta'e amma jidduu kanatti hundu. Laa hin qabu. Fuudhee hiitte amma namni fuudhee hiike. Akka saba hudduu kute eegee kutaniiti ni gila. Laa bitti ani fuudhee diinne lubbu. Wallahi amma nama fuudhee hiike tokko gisee argu. Amma jechi isaa kun lamaan akkana waltumutti singili mataa. Maal taate namitti wayii fuudhee jedhaa. Laa ani fuune. An fuudhee leen agarree. Ganaa ta'edha inshallah. No, ni sodaatini. Maali jennaan dubartii situ horata. Amma dubartoonni anammaa fakkeenyaa fi heeruma nan sodaadha. Hedduu sodaadha heeruma. Ufii kiyyaa waa harkaa qabaadhe wallahi namni akka kiyya heeruma danfaru hin jiru. Gina immoo hanga ofii harkaa waan qabaatin itti heeruma nan sodaadha. Maaf jennaan na horataa laata anaa dubartiidha. Yoo dhale ilmoo wajjin rakkadha. Yoo ilmoo gara qabadhe wajjin rakkadha. Heerumee abbaa haadha kiyya bira deebiin tolu obboleessa kiyya bira deebiin tolu na horataa laata namni kun akkam jiraadha laata jedheetiin bakka sigalee uf sodaadha hedduu uf sodaadha ati garuu waan horattuuf ulfi si rakkisu hin jiru ulmaan si rakkisu hin jiru maa sodaadha dhagaa cabsitee kuulii baadhattee horachuu dandeessa. Amma jechuudha ammallee fireendi keessan irratti umriin fitinaa. Nama dubartii warra fireendi irratti umrii isaa fixutu na ajaa'iba. Leesh fireendi irratti umrii fixa. Aji jijjiirru. Egallee waan inshallah fireendi xab gootu san jaartan ta'e irratti xab yoo goote bar waggaa haddaa jechuudha. Ilma bareedaa ku fakkaatu kana ladda kan kee daadii siin jedha bar. Wayne wallahi. Wallahi dhugaa kan hin jedha. Ladda kan kee daadii siin jedha. Gizee harka qabattee deemtu qoma kan kee jalaa si bareeda. Waggaa 4 booda ammoo isaaf si sodaatan. Ilma qabaa barsiin jedhan. Egalas. Ilma qabaa barsiin jedhan. Gizee ladda kan kee ni deemu. Gizee harka qabattee waliin deemtu. Gizee uffata ofii uffattu itti bittee akka hiriyyaa kan keetiitti akka obboleessa kan keetiitti ladda kan keetii qabattee deemtu wanni addunyaa irraa hagas dasna namatti tolu hin jiru. Hedduu jechuudha. Egalee reeditu maal jedhe seetanii dhihoo tana osuma wajjin akkana haasofnu. Jireenya kiyya kaayiroo keessa waggaa hagana jiraadhe keessa wanni ittiin gaabbine yoo jiraate firoo dhalchuu hiyyayeedha. Wanni ittiin gaabbine. Addunyaa kanarra haga jiraattu keessa wanni isin gaabbisiifne yoo jiraate ilmoo argachuu qabu. Dhugaa. Ilmoo argachuun hedduu si gammachiisa. Hamma isiin waggaa takka lama yoo waliin dhagaa taate ta'achi booda isiin caaltuuti tara. Eessa deemee isin dagatu ilmoon kan kee eessa deemee. Sumaan waamama. Haati isaa qabattee torballee haa heerumtu. Muhammad Umar jedhama malee Muhammad Abdallaan jedhama. Ilmoo kan Qabeenya ati oomishtee ittiin gaabbine kasi jalaa hin badne kasi jalaa gatiin isaa gadi hin deebine kan yeroo kamuyyuu atini qabeenya argiteerta uumamaa qabeenyi uumamaatii fi qabeenya harka keetiin dalagattee argatte kun garaagarummaa qaba beektaa.
ilmoo jechuun qabeenya uumamaa rabbiin sii kenne ka ammallee gatiin isaa yeroo kamuyyuu gad hin buune beeki bara. Booda hireen isaa waan biraati. Ati garuu ilma kiyya jettee qoma dhayattee ittiin boonta. Rabbiin naa kenne jetteetiin baay'ee ofii gammaddaa beeki bara. Kan salphaa miti. Tokko waan nan jedhu laal. Namichi makina gaafa dhummaan jirumte jettee nutu taa'ee akkana wangeela lallabaa. Dafii ammuma qabadhu osoo isiin hin jedhu. Nag gubatee waan ta'u dhabee gaafa heerumte eenyu wangeela lallabanaan jedhu. No, walaa gorsi kee kun maashaallah. Waanuma dhugaatu jecha. Hedduu ijoollee dhiiraa kana yeroo laalee jedhu warra dhibba keessaa paarsantii 90 fireendummaa irratti fixan. Hedduun gaddaa fireendummaa irra warra fixan jechuudha. Akkuma fireendii tanteeti taasisan san gurdima fireendii tanteeti bittu san haadha manaa keetii bitta. Kabtiin nama fireendii tantee affeertu san haadha manaa tantee affeertu. Wannummaan garaagarummaan jiru tokko hin jiru. Sammee bisheexana mi'eessaa kanaammoo orma barbaachisa. Wanti halaaliitiif haraami takkaa miti bar. Bakka wannummaan tokko gaarii hin jiru. Ati illee akkamitti ati maa oorruu nama bareechitaati. Borosiin sibiraa deemtee kabiraa heerumti. Agasii waliin jiraattee kabiraa deemtee heerumti. Ati indee kanaa deemtee ammallee jireenya haaraa eegaltaa jechuudha. Isinis jireenya haaraa eegalta, atis jireenya haaraa eegalta. Isin martuu nama baadiyyaa irraa dhufe lafa kana gaafa calqaba osoo lafa sanne dura homaayyuun qotin osoo lafti sun takkaa qotamteen argini lafa araddaa jedhaniiti yeroo calqaba qotanii humnaan qotan makiinaanuu haa qotu sangaanuu haa qotu lafti sun humnaan qotama. Gaafa qotamu lafti sun oomisha lafti sun kennu kaa jedhi sanyii midhaan achirraa galu hammi isaa kan beekamne hedduu si gammachiisa. Bara lammaffaa itti deebita. Bara duraa san hin geeddu bara sadaffaati. Lafti sun haaluma qotamaa deemtuun humni isii gadi du'aa deema. Gaafa kaan inumaa humaal baasa lafti suni midhaan dhiisee buchaa biraa ol yaasaa jechuudha. Buchaa shaafa jechuudha. That's very good example. Dhageeffata. Buchaa badaa kana baasaa jechuudha. Jechuun qaamni namaa kun sadarkaa saniin dhumataa deema. Jechuun namni kun humni namaa kun gadi dhumaa deema. Gaafa calqaba akka lafa ardaa sanii beeki barate. Ilmaan gaafa calqaba duraatiin ati argattu suni ilmaanuma tokkosii akka kan keetii sani jajjaba. Gizee akkana gadi ba'u bar ilmoo garaa haadhaa keessa gabu gizee ba'u bar kilaasii taan irraa kilaasii taan sagalee isaa dhagayanii bar. Wallahi kilaasii taan irraa kilaasii taan sagalee isaa dhagayanii. Daa'ima ganna inni torban sadii afurii kanatti booya gaafa calqaba saniifuu jechuudha. Ati humna akkati si dhumeen akka lafa buchaa baasuu sanitti galgalaan gaafa wanni jettu xiqqoo isiin dadhabdabee ta'a. Lamaa sadii ilmaan lamaa sadiitti tarkaanfadha gaafa jettu takkaa lama ta'e tarkaanfadha gaafa jettu. Humni namaa kun dhumataa deema wallaahi. Hunniti gizee fireendii ofii tanaa waliin dabarfatanii. Ifa mallee naa godhaati. Gara algaarra ol bayanii tuniif tajaartii gargaraa bar tajaartii akkuma qaama ofiititti yoo fedhe rafee bira bulaa. Tuun taannaati bara bitti. Yoo fedhe rafee bira bulaa yoo fedhe ammoo lola. Tahannaa tana hoo maqaan nama dayyadeeti jechuudha goota. Maqaan nama dayyadeeti jechuudha miskiintichi kiyya nyaatee garaa qabaatee qooqa jiraate. Gizee ganama achiima kuna waan girgiddaa kana dhiitaa bule bolokootti cabsaa bule fakkaata. Waldaa dalagaa see nyaadhu. Kanaamanna jaarti matan teeta halaala santii wayya. Ifa jiru. Itti gammaddaatillee naasuuta kan qabdu rifaatuuta kan qabdu gizee waa asii waa kotota jedhan kun onneen kaatee dhaabbattee maaltu ta'ame laatee. Rifaatuun takka hin jirtu jechuudha. Sigalee nyaatuun hin jirtu. Wanni akka jaartii halaala nama gammachiisu hin jiru. Wanni akka bultii halaalaallee nama gammachiisu hin jiru. Dhugaa keeti. Harratti nukullee nama haqa duraallee ta'anii jechuudha. Osoodhuma nama duraallee ta'anii namni duraanii kun nyaata gahaa nyaataa garbuu nyaatanii marqa nyaatanii lafee kana alanchanii dhuka dhuganii
foon kana jechuun orgaanika nyaatanii Ayo dhuka kaya kama akkasii dhuka wal dhugaa jira maal dhuga. Amma paastaa ta'ee deema. Kanya tu pasta dah aci kani dhuka wal dhugaa jira ini dhuka keessa dhugaa ini dhuka isa dhugaatti. Oh, ini wallahi. Yoo laalte nyaatta kuno reefu yuu fuudhee torbaan hin kenne surreen kun akkana duban irraa gadi jiru. Oluma siita oduma fiigu. Isi kamisi gisee ati kita waan muka gaddiranii kanatti kun lutut jedhee itti gasare anummaa maal ta'e jedha deemti qanyeen mana keessa wal fixanii dhuga maaltu jira. Kun kerutti ka durii aanan xuunta buusanii mataa gubbaa kaayanii halkan achi ka'ee ol qaba. Amma bittintichi kee bishaan ugana kun eessa barbaadate fida hafuurri ka cite kun. Bishaan sunu yookaan mana keessa hin jiru. Warra durii warra ammaa biitti waliin nu qabuu hin dandeettu fagoo addaan jirra. never even duddaaf gara bal'aa. Torba fuudhee kallachisaa ammallee numa ifa bara. Torba fuudhee kan dubartii torba waliin bol. Kallachisaa ammallee ni ifa. Kaammaa guyyoo laaltee nyaata kun boqoon tun akkana walii caccabdee. Ilmoota ka dalfannaan boqoo walii caccabde kallachi walii sun ture. Areenni kun irra shuf gajjade akkanatti akka hoolaa wannan qabeetitti. Akkana gadda taa'ee. Ya Rabbiin baasi. Boqoo kana muummee. Ragga xaallee nu fixe. Kadung ne kun billahi kadung. Kadung ne. Dura ne ma tinggal datang ni ni. Oh, ini walla. Ada kutattee tumaan gabbaa jirra. Wallahi. Wallah mee Abdilaal taaziyaa dhaqee miti ilaal halkan rafee tuma bulee bar. Ay Allah. Rabbi obsasiin yaa kennu ummati. Boqoo qabatee akkana. Ka dura akkanatti taa'eetiin qoma kan akkan godhaatiin jedhaa ofiin jechuudha. Jedhu. Angaru wallah ilmi ijoollee dhiiraa akkasuma dubartiidhaaf haasa'u ijoolleen dhiiraa garaa na nyaatan. Amma yeroo tokko tokko na aarsan malee. Yeroo tokko nullee haasa'e. Gisee dubartii isaan jaalattu irratti akkasitti taraamadan na aarsa malee hin beekan. Malee yeroo kaan ammoo ijoollee dhiiraa garaa na nyaatan. Hedduu garaa na. No jechuun namni hundi tokko miti gaa dhiirrillee bara akkuma hamaan jiru gaariin jira dubartiillee hundi waluma keessa beekta rabbiin akkuma fedhe uume hundaayyuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awa da fatan da nan yana da karab bijada. Dhugaan fuutee sin. Ati ogumee ka share sirra godee maali faruusa dhufu namte masa ay. Ati kana beekti namitti disti keessa nyaattu jiraachuu fuute moo lukka'uu. Kana kaadisi jaaladhaan jira kaanu jaluma kana ganna laalteeti malee oggaa gartee gammachuu xiyyaa dhuftee gammachuu xiyyaa irratti hin argamu. Dhugama ati sila sheeka wallahi viidiyoon kan keessa waan kana narra dhufaa jira bar. Ati jechuun tasanii meetti mai maaliif dhufuu dhabdee dhamma. Inshallah wallahi akka miidiyaa kanarraa galchitu abdii qaba. Rabbi sila gargaaru. Galchee lamaan galchaa. Wallahi dubbiin ni jajjabaatti. Distii keessa nyaachuu akka dhiiftu miidiyaa kanarraa akka galtu abdii hedduun qaba inshallah. Haadha faate illee rabbiin akka ana jiisatti haajiisu jettee du'aayi naa goote dhan ta'u fiitiif jiitee bakka hin geenne maal ana du'aayi goote kalee sadattee hadha du'aayin isin naa gootu kan malee. Hai, ati du'aayi aaminuma jechuudha malee du'aayi illee ni diddaasa. Yaa abdii waa asii namni wayii hin heerumne balaa na dhaabe warri miidiyaa kun ati hin heerumtu ati maal hin taatu gaafa makiin heerumte nama raachanii intalti ati dhalte heerumte akkasuma taa'i asuma haasai asuma lallabi. Ajaa'iba rabbi. Ati heerumte ati malee guddatta sin jaala. Amma asii nama takka wayii ladda dhiira wayii laddatti nan argine barkee isaanitti barreessanii sila haadha faatee fuudhaarta jechaa dhageenye. Video tokko kalee natti dhufee ka eno kan si maal jedha. Kuulama kuulo waan akka isan jedha. Veeloo uffattee dhaabatte yeroo tokko. Horii keessa. Deemanii keessanitti barreessanii bar. Komantii irratti amma komantii san gattuqee laalee baga haadha faate dursitee haadha faata eenyutti haftii atama miidiyaa irraa hin galtama mee komantii san gasseen alaala. Bakka. Sanii yoomti bar aanan moodoo dhiira wayii laddan na argani keessan dhaqanitti barreessan sila haadha faatee fuudhaarta. Haadha faatee fuudhaarta jechaa dhagaye. Dubbiin dhufaa sila. Mee wallaa jedha. Dandeettaa ra'e. Jedhanii gaafatadha.
Dandee taaree. Namni hayi. Mee wallaa dhugamaan jaalattee sin. Wallaa rabbis wallah fusuka dubbini ooyil falatti. Jedha akka waan ofii isaa waliin na bulchu wayii taasisaafni kun itti bu'ee. Ansaafni kun jechuun akkanumatti ilaalanii sodaatanii bara. aadaa ofii waan tokko jira. Amma alfaate namni akkana miidiyaa irratti ilaalu nama isin amma akkatti isin amma gorsee yookaan isin akkatti qalbii fayyaatiin isin haasoftu kana jireenyi isillee akkuma miidiyaa kanarratti amalli isillee akkuma miidiyaa irratti amma taatu kana akkasitti fakkaata. Namoota hedduu akkasii bara dogoggorri nama hedduu akkasii. Ardii irratti yoo ilaaltu fi haala jireenya isii yoo ilaaltu akka miidiyaa kanaan isin nama biraati miidiyaa irratti jireenyi isillee nama biraati. Namni kana addaan hubatu wallaale. Ni galaami. Hubatu wallaale. Kanaaf taa'anii gadi ta'e baqa jechuun akka nama abjuu arguutti ta'e. Ni galee. Saniifin gaafa isiin heerumte immoo maal akka taatu namni kun arguu hawwee bakka bira taree amma yoo heerumte jedhee akkaan ofii waan jechuu jedhu yoo heerumte. Eenyu si ebalu si haafuu ebalu si waan jireenyi si kanaa miti. achii bar dhaqanii keessaan bara bakka guddaan seenna rabbi hedhite si ajjeefti. Akkas. Binte yoo tana riisarchi gabaabdu takkaan gaggeesse haadha faatee irratti jechuudha. Dhugaadha namni kun akka gartee alaalaaltu osoo hin taane namni kun jireenyi inni miidiyaa irratti jiraatu fi jireenyi inni lafatti jiraatu gargari. Waan inni qoradda keessatti waan takka gartee taaniin hubadheetu jira. Inuma achuma booda gartee inumaa jaaladhee kuulletu dabaluu yaade. Haa ta'u ammoo namni kun Ana fuullee walitti dabaltee jennaan inshallah korrisi manaa irratti ijaarata alga lafa kan nuti. rakkoo qabu walitti gadhiisee dinis ilaala ta'eeti. Ammoo haa ta'u akka namni kana akka gartee miidiyaa irra garuu kanaa miti namni kun laayifii isaa talafaa kophaadha taasirra jiraatullee kophaadha. Dhugaa dubbachuuf waan inni qoradhee gartee achirratti gartee riisarchii akka gaggeessan keessatti waa hedduu takka taaniin gartee adda baafadheetu jira. So kanaaf asirratti dubbachuun barbaadu ammoo namni asirra jiru kun akka asirratti garuu kanaa miti jechuun barbaada gabaabsee ta'u maaliif? Lakki Nuuraddiin nama maaltu harkaa wal dha'e si fakkaata. Ati faatee dhuftee as gubbaa teessee eeggoo kana haasoftu jechuun gorsaan haa ta'uuti kolfaan haa ta'uuti waanuma ta'eenuu eeggoo akkasii haasoftu. Amma nama as jala jiru kana keessa paarsantii olaanaan kamtu akka jiru beekta nama jireenya lafaatii fi jireenya as gubbaatti haasamu kan addaan gargar baasee hin beeknetu heddummaata. Kana beekuun dirqama bare. Waanuma akkuma as gubbaa jiramu kanatti lafarratti illee jiramaa jetee akkasii ka'amanutu jira. Haa ta'u namni kun ana dabalatee haati faatee lafa gadi buunaan nama lafaati. Jireenya lafaati. Nama tasgabbaa haadha tasgabbii jedha fakkeenyaaf nama amma as gubbatti yeroo haasofnu kolfaa taphachaa waan barbaanne waliin jechaa haasofnaa miti. Ani faatee gabbuunee bilbilaan nama noormaalii nama nagaati qajeellotti waan jiruuf jireenya haasofnaa. Haala jiruuf jireenya haala maatii haala oolmaa bultii haasofnaa jechaadha. Wanni miidiyaa irraa tasumaayyuu qalbii keessa siin dhufu gaafa lafatti gadi buute. Namaaf kamtu dhufa namni kamitti hubata seeta akkuma as gubbaa jirtu kana lafarratti illee jirti. Maaf heerumuu dhabdee ta'ee jechuun namni kun heerumuu dhiisuun dhimma nama dhuunfaati malee dhimma argiteerta nama silaa wanni illee ilaallatu miti. Isiin maaf heeruma dhabdeen gaafii yoo barbaachisu. Dhugaa dubbachuudhaaf fuullee fi haadha faatee miidiyaan kun haga isaan miidhallee ni qaba haga isaan fayyadallee ni qaba. Tokko waan siin jedhu abdii. Sodaatu eenyu ibidda erguu barbaadda fuudhi kaa oduu siin jedhe. Nuti hajjechaa jirru koottaa fuudhaa yookaan gartee dhimma fuudhaa haasa'u hin jiru. Dhugaa jirtu haasa'u jirra. Dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee isii hoggaanitti himane dhugatti gartee nama dhugaa qabuusi namni kun akkuma isinuu jettan nama kana itti dhiyaattu malee isin bartummas. Yoo itti dhiyaatte malee akkanuma nama kana waa'ee nama kanaa dubarra teessee murteessuun xiqqoo ni ulfaatti. Kanaaf warri gartee asjala yaa'ee qoomantii fi jechoota gartee silaa waan tokko asirratti darbatanii fi akkasuma waan irraan beeyne irraa caluma jaanii nama dubataanii haasawan kuni
osoo nama kana haalaan itti dhiyaatanii dhugaa nama kanaatii fi namni kun eenyu akka ta'e sila ni baran. Garuu namni keenya akkuma beektan yoo ati kaatee harka dhooyte hunda harka dhaabeeyta. Sanuma yoo taate malee namni gartee si dhiyaatee yookaan gartee itti yaade namni kun dhugaan nama kanaa maali jee gartee barachuudhaaf gartee yaadii godhu hin jiru. Akkuma gartee asirratti argasaniin murtii sirratti kan nu qofa yoo taate malee. Yoo gartee ati faatee olkatee namni tokko gartee waa isiin jee nama sanfirraa adabsitee bakka guutumaa guututti akka waan gartee isiin suni nama gartee jechaan dhukkee namarraa kaasu yookaan gartee adabnisi abaleedha akkasi qofa yaadan. Amma yeroo takka tokko gaanii fi hullee biratti hin argan. Aboo ati maal achii goota? Hay akkamitti cidheetta? Akkami gastii sanirra ol baatee teessan aan jaan. Anammoo nama kana yoo xiqqaate gara waggaa 7 ni dhiyaata. Kana isii wal beeynu. Maal akka isiin taateen beeka. Haadha faateetiin akkasitti walitti dhiyeenya hin qabne malee haadha faateen immoo yeroo dheeraa dubarraa isiin hin beeka. Ammoo kaniin waa'ee isii qoradhee isiin tun maal akka taate kaniin isii bare yeroo dhiyeenya kana jechuudha. Tanaaf nama kana hoggaanii fi nama tokko biratti nama gartan namni kun akka waan gartee yookaan bineensa wayii akkasinitti fakkaatin yookaan waan nama nyaatu miti. Kanaaf nama tokko duubaa gartee murtiitti kan nu duratti dhiyaadhaatii baradha. Laayifii namni tokko miidiyaarra jiraatu gartee lafa jiraatu gargari. Namoonni isin irra guddaan asirratti beektan kasilaa gartee isin sodaachisan. Akkasuma isinillee sodaattan kuni lafatti yoonii fi gartee ka isaanii waliin jiraattan ta'e nama kana barachuurraa maaltu duubatti na harkisee sadarkaa jetturra si geesse jechuudha. Kanaaf dhugaa nama tokko osoo hin beekne duuba haasa'uun gaarii miti jechuu barbaada. Yaa wallahi dhugaa keeti ani maaliif siin jedha beektaa Nasru ani hedduu amma ankuullee tana nan laala yeroo baay'ee ana akkuma jette miidiyaan kun akka kiyyatti ana hedduullee na miidheera hedduullee na fayyadee jira. Namoota hedduutu gisee an silkii itti haasa'u mootummaa biyya keessa jiraatanii caale na sodaata. Isi warri deemasootaa kun amanamtanii rabbi jedhaati. Silkii maaf sagalee tantas deebisaa na waraabaartaa faqa jedhu baay'ata akka waan. Na waraabaartaa sila shakkii onneen isaatuun guutuu miti kun osoo adda walirraa haga narraa cufatutti akka dhadhayetti onneen hedduu warra sodaatantu jira sii galee. Akkuma asirratti ilaalan kana lafatti illee akkasitti afaan jabaatti anafa indoomu waan miidiyaa kanarraa afaa bu'uu wayii kanan se'an akka jira miti jaarsa kiyya achuma sireera ciibsee akka nama du'eetitti homa as taa'eetiin asii lallabuufa itti fakkaata. Ankan jaarsa kiyyaa miti namni dhuunfaa tokko gisee mana kiyya dhufe silkiiyyuu fuudheetiin Rabbi siyaadhi sun namicha kana deem jala kana silkiiyyuu fuudhee gorgoruun silkiiyyuu fuudhee waa lallaaluun hedduu natti ulfaata. Unkaan jaarsa kootii miti jechuudha. Namnummaan dhuunfaatu gisee na bira dhufe jechuudha. Hedduu namaaf kabajaa qaba. Lafarratti illee akkasuma ayina faariidha. Asirratti ammoo ija jabaadha. Namni akkana na bira taa'ee laayivii haasa'uu hin danda'an. Gisee kophaa kiyya jiru sheexanni na gargaara ta'ee maal akka ta'e hin beeku waan dhiisuuyyuu hin beeku. Thank you yaasu. Kanaaf namni dhugama jettee akkuma argetti nama madaala. Duuba kan kee maaltu jedhanii yaada. Ani waan haati irraa hubadhuudha. At least akkam seeta beektaa namni amma asirratti haati isiin akkan haasoitu kana wayita isi akka waan isiin bar kokkee nama qabattu yoo namni waa jedhee arratti akkuma leencaa namatti rakkattu qilleensaa namatti utaaltuu kana wayii itti fakkaata. Wallaahi wabillaahi so qaamaan dhayite yoo ati nagaa ittiin akkanuma ta'an hojjettee si ilaaltu goota iskiriinii jedhan baqa goota iskiriinii jedhee nama ol jedhee nama laaluun jechuu barbaadeeti si galee namni akkuma miidiyaa irratti nama hubataa sodaataa nama akkanaati jedhanii irra haasa'uu danda'an fakkeenya akkasitti fudhachuu danda'an sun immoo waan lafa jiruu miti wanta qaamaan argitu waan dachiifisa miti si galee. Kanaafin namni waa murteessuu warri miidiyaa waa murteessuu hin danda'u. Kan murteessu nama bira qaamaan bira jiruu fi abbatu murteessaadha. Eegalee. Kanaafin ati kaayoo kee wanti duubatti si deebisu hin jiru kaayoo kee itti fuufi. Akkas ta'e mee heeruma uummanni kun akkanatti si gaafateetiin dachii dhiphise kun illee itti yaadi. Mee yoo hafuura baafatan xiqqoo hafuura baafachiisu warra miidiyaa kanallee.
No, heeruma bar ni heeruma akkanatti nafu bar. Akkanatti hafu osoo hin taane ni heeruma. Waadaa galeefii jira bar. Amma xiqqoo sii tattaaffataa jira. Sosochiisa. Fuullee asirraa galchee haadha faata asirraa galchuu waan dadhabuuti gartee tanarra dhiisaa dalagaatiyya. Namni silaa sodaatamu as keessaa tokko adda durummaadhaan jara lamaan kana beekta. Ati dakkaariidha kan balbala fuulee wallahi na balbala kamesii asirraa galchiti. Aarree wal fuunee bara haadha faata isiin nu haasee bar gurbaan kun asumaa jala kana taa'ee kajeelaati gartee tun qaalli ittiin namarraa illee hin beektu irraa illee hin beektu jetteeti gartee itti nu haaste bar. Suuraa waliin nu haasee fi waliin nu haasteeti immoo tana dubbii goota. Akkam ture beektaa naatisaa. Isin gadi joo ingoonaan kun hojjala galee jaluma san ta'a jettee. Isin tiktokii malee si quban qabdu ati miskintichi kiyya jaluma san ta'a cooli jedheeni. Adaachumaa miira keessa galan. Nama hedduu miira keessa galchee waliif fuusise xiyya sanaa waa dhabe malee. Obboleessa kan kee barbaadi ishii Umar qoyi mee qoyan umarii kana Ma, waa qajeelte. Nama qalbii Koomenti dubbisu jira bar jala kana. amma qalbiin akka reefuuti amma akka inni reef singiliidha lakkoofaan agarree ni jedhe sanirraa. No sadii miti maali beektaa? Umaran jennaan sadi qofa jedhee bara akka nama sibiila kun hojiimaa lafaa kaasu argite. Jedhee kan kaasu bara maali ammaa onnas isheen galatti. La akkasii miti waan biraa na qofachiisa jala kana waa laalu jira. Warri koomentii akka fedhe barreessaa bara. Maal jechuu eddesaa? Silaa kun waatillee hedduu. Waan ajaa'ibaa beekee fakkeenyaaf hoggaan amma gastii nama takkarra hoggaan beesan koomentii tana gallaaluu hunda qabu isin akkamitti dandeessanii koomentii fi haasoo walirratti akkamitti oofuu dandeessan yoon asirra haasoo jiraate koomentii tana gatuu laalu hin dhaqqabu gallaaluu. Wallee gaatti bartanii isaa isinii. No, dhaga'i Omar. Maal qabaniifati silaa kun waatillee singiliidha sodaadhee ta'aara jette anillee singiliidha. Aya. Maal qaba jedhaa qoru? Ittaa cabsi nuure rakkoo qabu. Maa sodaatamaa? Laa maal sodaadha si sodaadhu jechuun hin jiraammi. Guyyaa takka takka kiin obeetta siira dhufa asirratti yoo aarte nama raggattaa beetta san maayyuu dhukkina irraa kaasuu baatte. No, asummaan jaalala qabsiisi malee nama jaaladhu onne itti raggatu hin qabu. Jetteere. Umar waan shakkiin qabda. Ayillee akkasitti sodaadhu san jedhe. Hatummaan nama jaalala beeku ta'e malee. Umar. Wayye. Isii waan irraa sodaattu hin qabdaa? Din way akka hasu. Laa maal sodaadha waa takka irraa sodaadhu. Jusaan booda atimaan nama jaalala beeku ta'e malee majjaju jaalala barra jirri kun asirra barsiisaa jira bar waan jaalala beeku bira kutaniitu barsiisaa jiranii tan bara. La ka asirraa kuniif kalafaa tokkoo miti beektaa jireenyi garagara. A'uuzu billah galafaa jechuudha jireenya bara baraa jiraata jireenya bara baraa. Yaa jirri kun laayifii gartee jaalalaa tana irra caalatti gartee taasirraa tana jaalala lafatti irra jiraataa beeka jirri. Akkasimi. Ani garuu Anggaruu miskiinuma fakkaattee na seentee kaatee gaafa na keessaa baata ammoo sibiila ta'ee na keessaa ba'a. ani garuu dheettee haadha faatee harka buutee nama milkooftee jedha beektaa? Na wallahi intalli hayyuudha maashaallah. Sama afaan yeroo takka takka fiidu sana malee. Yaa milkoofteen jedhee itti amanu. Afaan san ilaal afaan amma taa'ee waa nama arrabsu san quraana dubbifnaan bikoo si jabaataa deema quraana beektaa? Hin beekee. Kalas bakka. Eega sodaatanii dhiisaa ayyaanaatu gaafata. Haadha faatee masaanuu kami bakka masaanuu tana kam jette sira? Laata masaanuu san dhiisii yaakii masaanuu feetu si. Lagi dhaabbadhaa meetin naafisii walii gala. Haadha faatee? Masaanuu utuu dura na fuuteeti laal utuu dura na fuuteeti. Dhage fuullee laata akka jaala qabsooti siibisiin jaala qabsooti. No sani osoo dura na fuutee paaworii duraa sana hin qabnase homaa rakkoo hin qabu. Gina muti raafi nama nyaachuun fedhan. Laal nu biratti paawara duraatii fi paawara boodaa wanni jaan hin jiru. Injira. Sana akkasin nu hubadhaa. Gisee ilmi isiidhaa waan dhalatee torbaan ga'e fakkaatu kiyya ammoo jechuudha maaliif ijoolleen ilma jaarsaa jettiin.
لا لي سميت عشان مرة نرسي خوني بقى تجاجل أقرتي أبا منا خنا تجوا بس إذا أكا قرتي أكا جولين شوني فكانة دقي أكا جولين شوني فكانة وأنا تخمن تبيتا Garacho si filate. Inshallah fooqi ijaaramee jidduutti addaan cite seetamu ka gara bifa haarawaan gadi hoosee jira. ناسا دقي لا أمنا في قولني فيلا جاللا جار هذا فاتي تيجي نمو فوقي جاللا جار خنافو Isii finishiingii barbaadaa jirtaniis. No, أنا تشاكي كم بيتا. قلنا إيش بيجي صدق بوته هذا فاتي برا بوته لوتي. ina waa tokko jira bakka isiin dhaytee naan daarekti bakkuma san dhayti bar san abbatu murteessaa bar Waan biraati barkee siin barbaadaa jirtu. ka jalqaba keedu namni خرطة كوجا لامبات بريسيدنا خرطة كوجا Naasisa. أنا قلت ما نقول هذا كمان ولا كمان إنسان برباد أبي ما قال. Naasisa culul illee ta dura buutee ija fudhata jechaa takka hin dhageenye atiin. هاي. وانما هو فايدة كابو كدراسني. كبريت لا وانت كواني سنين kadura ergatee manaabu ila laali kadura ergatee manaabu maar gaadhaan jirtu siinam manaabu maar hina هذه فاتي دبين إيمانا بسم الله يجي نادو سنين بيت رالسي بقى خدرا دي سينا كسب بيتي يرو تكتك بيخي أكو مجن بسم الله جاني أكن تكلم مجردي أدي بسم الله أنا كم يرتو تتعدي إنما نتبر قد هو سنجر كل لبر لقاري تبرا. بقى كانت أنا إنه ما أقول لي سودا تجرا وقرتي أنا في متي وأنا سودا تنجر تسمع سودا تجرا. نمتيني فالفلتيوان لما وقتها تسكت سادم قوتي كاتي سنو أكاسن نقطي. Lafee qullaa lachitee achi darbite hambaa isaa. Miichee cuunfitee dasee fuutee fuularra yoo isa darbite ati maal goote dasee hin uffannamoo hin hudhatu. برا تين أنقر Anuma sii wayyaa koottan. ولا قمت نقص قد سني ودي بر تين أنقر بر ما قرر نبر تادي نما خول بر متاسي دي نقص قدو دنديسو يا Kale safuu dheedha wakkata jiru. Nuraddiin miskiidhaan. Yaa komentii wayyaa arguu jira. خلي نقول يا رواك كش أتومون دافو قرده يوني في قرده في سودا جاجرات سودا أنا ما سودا ديسي يوم مو إيشي سودا جواتة دفراتي كسيو كباتة خقرده إيشي تنين جفتو كباتة Tokko waan jiru daal kuullee mana bantee maal goota asii يا ما اسمه سنو يا ما في دادي ما دا أبليتي تدا بالله Ati idaa yaayyoo amma dharra addaa yaanus ilaaltee qubne amma sii biratti deebi dhiisi. أنت نلالتين قوم نريرو Idaa yaa bar kaleessuma fuutee bar akkamitti akkana goota zaman aggattee kophaa Yoo isii. inni naa yaade bara qobboleen أما بر هذا فادي ده نبر ما إنه ناس هذا مو خا ما سوداء سون قرتي Laa nu sodaan qabnu beektaa dhafaatee sodaanu nu. سوداء ده كم تي سوداء ده نيو ببتسني بركوا Sodaa asii takka illee hin qaban. أكنا ما قرتي هاتو قرتي هنرا كبمتي تكتي ببتسني Enjiraami takkatti bal'isii achiin na taqasnaan na seene beektaa. بلا ما سدي والجلو namale sodaa miti sodaa maaliif sodaa nama Laa enjiraami ture. qabainaan Nuraddiin. باي Turreen jarjaraan godhatan jarjaraan namarraa buuti jechaa takka dhageesseeti. سنبري ما Dhiirri tun na ajaa'ibdi bar dhiirri tun na ajaa'ibdi bar meena lamma abdiin kuma illee bakka heeruma kiyyaa kanan feene ilaal bar mammaa kutti kan ilaal. Akkan heerumuun fedhani bar asuma taa'ee sila خلاص isaan سنجرا muka برا akkan asuma taa'ee isaan muka falchiisu fedhan laal. Wallaahi ni heerumta. Heerumuu illee qabda amma. أنت ناب جرامي Akka gaariitti. No inni heerumtaa. Heerumtu jaartii qabdutti illee ni heerumtu. Tokko jedhi. Singilii maka kiyyaa kana heerumtee heerumtillee. Eegaa. إنما Kana faa dhufa jiru kana faa dhufa. لكن أبدي كم يوم كذا خرا خيسيات تادي قاعد كذا برتيه ما قرتي وان قوت قدو ده مره
Ma jaartii qabaa barni. Maashaallah naasirni bareeda. Inshallah video baataa miti. Video baataa miti osoo qaamanillee biratti argamte. Nuraddiin dhagaye. Video bahu miti osoo qaamanillee biratti argamte. Kuullee irratti isiin fuutu jechaatiin. Isima rabbise yaa dandeessisu. Ibiddaa fi cidii walitti. Wait. Darkii Laal murtee isaan abbaadha amma sii miti abdii kume. Murtee isaan abbaadha. Maashaallah fi kuullee nima si argatte abbo bilaafiya wallah habiibi. Haadha faatee deemuun waan kana namni murteessuu danda'u isi. Ispoortii sibiila harkista angaru wallahi abdi jaarsa ispoortii hojjetu jaaladha. Wallah dhugaa. Ganama lafaa kaanee harka wal qabannee. Ispoortii mana kiyyaa fi manni ispoortii mana kiyyaa. Mee Bakka ispoortii dura jettu sana qabdaa ka sirbisiisan san. Asirratti ija fuudhataa kaadha faate. Asirratti waan sirbisiisee ija fuudhaa ba'a. Aga silaa urgee sirbisan hin geenne.